amala Mallas Zeenaawii fi hariiroo icciitii inni Isaayyaas Afeworqii waliin qabu eegduu isaarra eegdota ministeera muummee duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawii keessaa tokko kan ta'e Miikii Raayyaa wayita Mallas aangoorra ture waan beeku BBCf qoodeera. Mallas erga boqotee waggaa 14 hariiroo icciitii Mallasii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii jidduu ture yoo ibsu akkas jedhe. Hariiroo cimaa Mallasii fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii jidduu ture yoo ibsu jaalalaa fi walitti dhufeenya maatii ture jechuun dubbata. Miikii Raayyaa dhalatee kan guddate godina kibbaa naannoo Tigraayitti ture. Boodas hojii qonnaaf loon tiksuu dhiisuun qabsoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLFitti makame. Qabsoo waggoota 17 gaafateen sirni dargii erga kufeen booda haasaan Mallas Zeenaawiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1984tti taasisanii turan kan uummata naannichaatti kaka'umsa guddaa uume akka ture hima. Mallas Zeenaawii fi Isaayyaas Afeworqii komaandoo 40 filachuun Suudaan deemanii akka leenjaan kan taasisan. Miikiin isaan keessaa tokko akka ture dubbata. Itoophiyaan beekamtii walabummaa waggoota 30 dura Eertiraaf kennite haquu dandeessii gaafiin jedhu ka'aa jira. Itoophiyaan dhimma itti fayyadama ulaa galaanaa ilaalchistee gaafiin kaafte beekamtiin walabummaa biyyummaa isheen Eertiraaf kennite irratti shakkiin tokko akka ka'u ta'eera. Ibsi hooggantoota mootummaa Itoophiyaa irraa yeroo adda addaa kennamu Eertiraa biratti dallansuu cimaa uumeera. Deebiin aangawoota Eertiraa irraa kenname akka agarsiisutti ibsi Itoophiyaan kennitu walabummaa Eertiraa irratti aggaammii raawwatamuudha kan jedhu. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni olaanoon mootummaa waggoota lamaan darban akkaataan murtee buufata galaanaa malee hambise ifa akka hin taane kaasu. Murtee yeroo sanatti mootummaa ce'umsaatiin murtaa'e waan ta'eef sirraa'uu akka qabullee yaada dhiyeessu. Labsiin walabummaa Eertiraa yoomii fi akkamitti godhame? Itoophiyaan biyyuma walabummaa fi abbaa biyyummaa Eertiraa yoomiif akkamitti beekamtii kennite? Beekamtii kennite kan haquu yookiin duubatti deebisuu dandeessi? Bu'aan isaa maal ta'uu danda'a? Seerotaa fi waliigalteewwan idil addunyaa akkasumas ogeeyyiin hariiroo idil addunyaa dhimma kanarratti maal jedhu? Kanneen qindeeffanneerra nu faana bu'a. Fudhatama idil addunyaa argachuuf jecha walabummaa biyyaalessaa tattamaan labsuu hin filanne. Inumaayyuu kireewwan guddugaleessaa dhaabbichaa riifarandamii dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi qaamolee birootiin ilaallamee akka gaggeeffamu murteesse. Dhaabni qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture adda bilisummaa Eertiraa dhuma bara 1970 irraa eegalee waraanicha karaa nagaan xumuruuf sirna dargii waliin marii dhoksaa hedduu taasisaa ture. Isaan keessaa muraasni biyyoota akka Giriik, Roomaa, Xaaliyaanii fi Jarmanitti kan taasifame ni eeramu. Bara 1980 yeroo jalqabaaf yaadni riifarandamiin akka gaggeeffamuu fi uummanni hiree isaa akka murteeffatuuf dhiyaate. Haa ta'u malee mootummaa dargiitiin fudhatama waan hin arganneef hanga sirni dargii Eertiraa fi Itoophiyaa keessatti injifatamutti waraanni itti fufe. Waraanni bilisummaa uummata Eertiraa caamsaa 24 magaalaa Asmaraa erga to'ateen booda EPRDF wayyaaniin durfamus magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee to'annoo jala oolche. Caamsaa 29 dhaabni adda bilisummaa Eertiraa mootummaa qofa ijaaruu kan beeksise yoo ta'u EPRDF ammoo jalqaba ji'a adoolessaa keessa konfiraansii nagaa fi diimokiraasii isa irratti mootummaa ce'umsaa paartilee hedduu ijaare. Yaa'iin nagaa fi diimokiraasii adoolessa 1 hanga 5tti 1991 gaggeeffame. Illi barreessaa olaanaa dhaabichaa mootummaa yeroo ce'umsaa Eertiraa yeroo sanaa kan turanii fi pirezidaantiin biyyattii ammaa Isaayyaas Afeworqiin durfamu irratti hirmaachuun hiree murteeffannaa uummata Eertiraa irratti riifarandamii akka gaggeeffamu walii galame. Konfiraansii kana boodas pirezidaantiin mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiin dhaabbanni biyyoota gamtoomanii riifarandamii kana akka ilaalu gaafii muddee 1991 dhiyeessan. Xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii duraanii Bahutoros Alii adoolessa 25 1991 barreesseen Isaayyaas paartiin kun riifarandamii Eertiraa irratti akka hirmaatu ifatti affeeran. Eebila bara 1992 mootummaan yeroo labsii koomishinii riifarandamii hundeessee riifarandamiidhaaf qophaa'uu ibse. Caamsaa 1992 jilli dhaabbata biyyoota gamtoomanii Asmaraa daawwachuun koomishinicha waliinis mari'ate. Haaluma kanaanis ergama garee taajjabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii ifatti hundaa'e. Adeemsa sagalee kennuu eebila 23 hanga 25 bara 1993 hordoffii dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalatti gaggeeffameen filattoonni dhibbantaa 99.8 walabummaaf biyyattiif filannoo eeyyee jedhuun sagalee kennuu isaanii koomishinii riifarandamii kan beeksise. Filannoon dhiyaate Eertiraan akka biyya walabaa taatuuf eeyyee
yookiin lakki kan jedhu ture. Bakka bu'aan barreessaa olaanaa fi itti gaafatamaa garee taajjabdoota UN kan ture Liibaanos Saamiir Sabaar referendamii kana bilisaa fi haqa qabeessa jechuun labsuun bu'aa argametti quufuu guyyaa sana addunyaatti beeksisan. Gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo bilisaa fi haqa qabeessa jechuunis labsan. Bu'aan referendamii erga labsamee booda barreessaa olaanaa mootummaa yeroo Isaayyaas Afeworqii Eebla 27/1993 ibsa baaseen Eertiraan guyyaa sanarraa eegalee biyya walaba ta'uu ibse. Walabummaan caamsaa 24/1993 ifatti ibsamuuf kan beellamame ta'us guyyaa kanarraa eegalee Eertiraan biyya walabaa taatee abbaa biyyummaa ishee kaneessiteetti jedhan. Caamsaa 12 bara 1993 mootummaan yeroo ce'umsaa Eertiraa barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif barreesse. Eertiraan miseensa dhaabbatichaa akka taatu gaafate. Isaayyaas gaafii Butrus Qaaliif dhiyeesseen maqaa Eertiraan miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka taanuuf iyyata dhiyeeffadheera jedhe. Gama biraatiin walabummaan biyyaalessaa Eertiraa caamsaa 24/1993 bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Mallas Zeenaawii dabalatee hooggantoonni biyyoota ollaa argamanitti ifatti labsame. Guyyaa sana qofa biyyoonni addunyaa hedduun Eertiraan akka biyyaatti beekamtee akka kennan wal duraa duubaan beeksisuu jalqaban. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanis walabummaan Eertiraa naannichatti bara abdachiisaa karaa saaqe jedhan. Har'a seenaa Eertiraa fi guutummaan gaafii Afrikaa keessatti jijjiirama guddaadha. Eertiraanonni akka uummata walabaatti egeree biyya isaanii murteessuuf aarsaa guddaa kaffalaniiru. Kaayyoon kun amma galma ga'eera. Bu'aan referendamii kanaa hawwii uummanni Eertiraa walabummaa mirkaneessuu qofa osoo hin taane bara haaraa carraa fayyadamummaa bilisummaa fi nagaa hojii cimaa fi kutannoo dheebuu jireenyaa fooyya'aa guddina itti fufiinsa qabuu fi mirgoota bu'uuraa fi bilisummaawwan bu'uuraatti fayyadamuun baneera jedhan. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii murtoo 828/1993 caamsaa 26/1993 Eertiraan yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa galchu dabarseera. Manni maree nageenyaa Eertiraa miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka taatu murtee yaa'ii waliigalaatiif dhiyeessuuf murteessee jira. Maqaa miseensota mana maree nageenyaatiin Eertiraan baga seenaa qabeessa keessan baga gammaddan jechuun barbaada jedhan. Yaa'iin waliigalaa dabaree isaatiin walgahii caamsaa 28/1993 gaggeesseen sagalee guutuun murtee mana maree nageenyaa fi gaafii Eertiraan dhiyeessite irratti hundaa'uun Eertiraan miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka taatu murteesse. Itoophiyaan bu'aan referendamii erga labsamee guyyaa lamaan booda abbaa biyyummaa fi walabummaa Eertiraa beekamtii kennuu ishee ifatti beeksifte. Eebla 29 manni maree bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa bu'aa referendamii taajjabdoonni UN fi gamtaa Afrikaa akkasumas qaamolee hawaasaa addunyaa birootiin bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu isaa mirkaneesse. Jilli hooggantoota olaanaa Itoophiyaa gara Eertiraa deemuun adeemsi sagalee kennuu bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu taajjabuu isaa mirkaneesseera. Haaluma kanaan ibsi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa caamsaa 4/1993 bahe. Mootummaan ce'umsaa Itoophiyaan Eertiraa akka biyya abbaa biyyummaatti fudhachuu fi beekamtii akka kennitu hawaasa addunyaaf beeksisuu barbaada jedheera. Mallas Zeenaawiin sirna jalqabaa labsii abbaa biyyummaa Eertiraa caamsaa 24/1993 irratti maqaa Itoophiyaatiin haasawa taasisaniin walabummaa Eertiraa beekamtii kennuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessanii ummata Eertiraatiin baga gammaddan jedhan. Bara 1993 booda biyyoonni lamaan lola dhiiga dhangalaasaa ture dhaabuun waltajjiiwwan naannoo biyyaalessaa fi idil addunyaa irratti akka mootummoota abbaa biyyummaa walqixa qabanitti tumsaan hojjechuu eegalan. Haa ta'u malee uummanni hedduun deeggartoota sirna dargii kan turanii fi kanneen hin taane biroollee walabummaa Eertiraa hin fudhanne kanneen yaada kana mormaa turanis hedduudha. Paartiin EPRDF jedhamu Eertiraan biyya biraa akka taatu hayyamuu isaatiin yeroo dheeraaf hawaasaa fi namoota siyaasaa irraa mormiin cimaan isa mudateera. Bara 1998 waraanni daangaa biyyoota lamaan gidduutti jalqabe waggoota 20tti dhiyaataniif gaggeeffamaa ture keessatti illee mootummaa Itoophiyaa yeroo sana ajjannoo abbaa biyyummaa Eertiraaf beekamtii kennuu ishee gaafii keessa galchuu hin fudhanne. Hooggantoonni waraanaa waraanicha irratti hirmaatan akka ajajaa waraanaa duraanii Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabrattinsaa'ee lola daangaa sanaa irratti buufata doonii Asaaf qaama Itoophiyaa gochuuf yaadni akka ture dubbatan.
haa ta'u malee Mallas Zeenaawii biratti addatti fudhatama hin arganne. Mallas irra deddeebiin buufanni doonii Asaab lafa abbaa biyyummaa fi galaana Eertiraa ta'uu ejjannoo qabu. Waliigaltee Aljeers muddee 2000 mallattaa'e irratti murtiin xumuraa fi dirqisiisaa koomishinii daangaa idil addunyaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru daangaa abbaa biyyummaa Eertiraa fi kaartaan kaa'ames Itoophiyaan beekamtii argateera. Gara waggoota 27 Itoophiyaa keessatti aangoo murteessaa fi dhiibbaa qabaachaa kan ture TPLF Finfinnee keessaa ba'ee gara Maqaleetti erga deebi'ee booda siyaasa Itoophiyaa keessatti boqonnaan haaraa baname. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fedhii fi qophii nagaa ibsuu eegale. Baruma sana waxabajjii 5 koreen hojii raawwachiiftuu EPRDF waliigaltee Aljeersii fi murtii koomishinii daangaa guutummaatti fudhachuuf murteessuu isaa ifatti beeksise. Qilleensi bara sanaa biyyoonni lamaan murtee 15 koomishinii daangaa idil addunyaa dabarsee hojiirra oolchuuf Asmaraa fi jidduu Saudi Arabiyaa keessatti waliigaltee nagaa fi michoomaa mallatteessaniiru. Murteen daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa hojiirra oola jedhee labsii nageenyaa fi michooma waliinii Asmaratti mallattaa'e keewwata 4 haaluma wal fakkaatu waliigaltee Jiddaa keewwata 7 qabu. Biyyoonni lamaan murtee koomishinii daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa hojiirra ni oolchu jechuun kaa'ameera. Waliigaltee kana hojiirra oolchuuf koreen waloo olaanaa fi koreewwan xixiqqaa akka barbaachisummaa isaatti hundeessus beeksisan. Haa ta'u malee gama Eertiraan yeroo waraana Tigraay waggoota lamaaf gaggeeffame bakkeewwan falmisiisaa to'annoo Itoophiyaa jala jiran deebiftee to'achuu dandeesseetti. Qondaaltonni gaafii naannoo Itoophiyaa dhiyeessitu buufata hafuura baafannaa malee Eertiraa qaama ishee akka taatuuf akka hin taane yoo dubbatan dhaga'ama. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed adoolessa 3 bara 2025 paarlaamaatti akka himanitti Eertiraan biyya abbaa biyyummaa qabdu waan taateef dirqamatti qaama Itoophiyaa akka taatu hin barbaannu. Biyya abbaa biyyummaa qabdu ta'uuf mirga qabdi jedhan. Haa ta'u malee biyyi isaanii hidhamtuu ji'oogiraafii taatee hin haftu jechuun dhimma galaanni diimaa kaleessa waggaa 30 dura dogongoraan hojjetame ni sirreessina jedhameera. Itoophiyaanis biyya abbaa biyyummaa qabdu garuu buufata galaanaa malee itti fufuu hin dandeessu kunis isaan biratti kabajamuu qaba jechuun akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee dubbii muummee ministeera Itoophiyaa booda ajajoonni waraanaa fi qondaaltonni biroo Eertiraan abbaa biyyummaa isheef beekamtii kennuu isheef gaafii keessa galchaniiru. Itoophiyaan sababa teessuma lafaatiin galaana diimaatti dhiyoo ta'uu isheetiin mirga buufata doonii akka qabdus qondaaltonni ibsaa turan. Buufanni doonii Asaab bara sirna Dargii of bulchaa turte jalqaba bara 1990moota keessa mootummaa ce'umsa Itoophiyaatiin qaama Eertiraa akka ta'e yeroo dubbatan dhaga'ameera. Mootummaan Eertiraa ji'a darbe deebii kenneen abbaa biyyummaa Eertiraa bara 1993 seera addunyaa irratti hundaa'uun riferandamii gaggeeffameen mirkanaa'uu isaa fi riferandamiin UN hordofu kan lammiilee Eertiraa dhibbantaa 99 ol walabummaaf sagalee kennan seera qabeessa ta'uu isaa falmeera. Riferandamichi bu'uuraan murtee Eertiraa tokkicha yoo ta'u qajeeltowwan idil addunyaatiin kan gaggeeffamedha jedhan. Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannetti mariin gama murtii haqa kenniinsaa kutaa qorannaa yakkaas fi riijoo fi kutaalee magaalaa waliin gaggeeffameera. Haala qabatama yeroo irratti hundaa'uun mariin gama kutaa qorannaa yakkaatiin bakka hooggantoonni qondaaltonni olaanoo fi riijoo fi ajajoonni kutaalee magaalaa argamanitti ciminnaa fi hanqinnoota turan irratti mariin taasifameera. Marii hubannoo uumuu ciminnaa fi hanqinnoota turan irratti argamuun mariisaa kan turan hoogganaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Koomishinar Abdurrahmaan Shobbee akka jedhanitti hojii gama murtii haqa kenniinsa saffisaa bu'a qabeessummaa fi hawwataa taasisuudhaaf mirkanaa'uun haqa bu'aa mana hojii tokko irra darbee dantaa mootummaa fi uummataa kabajisiisuun ol ka'iinsa biyya tokkoof shoora olaanaa waan qabuuf caasaleen qorattoota keenyaa qindoomina caasalee haqaa biroo waliin ta'uun kallattiinis ta'ee alkallattiin wal dubbisaa deemuun barbaachisaa fi murteessaadha jedhani. Hojii hojjennu keessatti sirna kenna tajaajila keenyaa haqa qabeessaa fi itti quufiinsa maamila keenyaa dabalaa akka deemuuf akkaataa barbaachisummaa isaatiin namuusa dhuunfaa fi ogummaa eeggachuun amalaa fi gochoota fokkisaa adda bahee argame sirreeffama adda addaa fudhachaa deemuun duudhaa fi ergama ogummichi nurraa barbaadu galmaan ga'uuf imaanaa nutti kennameen aantummaa fi xiyyeeffannoon hojjechuu qabnas jedhan Koomishinar Abdurrahmaan Shobbee. Waajjirri daldalaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee qaala'insa gabaa sababa ayyaanaan mudatu hambisuuf hojjetaa jira. Waajjirichi qaala'insa gabaa sababa ayyaanaa bara haaraa 2019 fuulduratti kabajamu ilaalchisee mudatu malu hambisuu akkasumas gamaa gamraawii hojii ji'oota lamaa qooda fudhattoota sadarkaan jiran hirmaachisuun mari'ate.
itti gaafatamaan waajjira daldalaa magaalaa Shaashamannee obbo Bulchaa Saafoo akka jedhanitti waajjirri daldalaa magaalaa Shaashamannee qaala'insaa fi dabalii gabaa seeraan ala daldaltoonni fi dhaabbileen garaagaraa dabalan hambisuuf qindoomina qooda fudhattoota garaagaraatiin hojjetaa jiraachuu himan. Kanaanis rakkoowwan dhiyeessii akka hin muudannee fi hojii hojjetamaa jiruun bu'aawwan hedduun galmaa jiraachuu himaniiru. Caasaaleen daldalaa sadarkaa kutaalee magaalaa faanaalee qaala'insa gabaa tasgabbeessuu fi gabaa sanbataa iddoowwan adda ba'an hundatti hundeessuun hawaasni akka fayyadamuuf kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Daldala seeraan alaa maqsuu walitti hidhamiinsa gabaa cimsuu daldala daandii irraa hambisuu fi gatiin meeshaalee akka hin dabalamne qorannoo gabaa gaggeessuun daldaltoota gatii hin malle dabalan irrattis tarkaanfii fudhachuun sirreessaa kan deeman ta'uu kaasaniiru.